guyyaarraa ayyaana irreechaa ayyaaneffachaa jirra. Akkuma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru Columbus Ohio keessatti Oromoon jiran akkuma Oromiyaa keessatti ayyaaneffachaa jiru. Baga ittiin sin ga'e guyyaan irraa guyyaa gammachuu keenyadha. Guyyaa addaadha. Baga ittiin sin ga'e. Baga wajjin ga'e baay'ee nama gammachiisa. Guyyaan irraa baay'ee gammachuu qabna. Mee irreecha Columbus Ohio ta'aa jiru kana keessatti maal ilaaltanii maal hubattanii lammata immoo yaada akkamii qabdu mee gara boodaatti yaada akkamii qabduu fi maaltu isinitti dhaga'ama? Irreechi har'a ta'e kun yeroo dheeraadhaaf gochaa turre iddoo kanatti. Har'a garuu kan haaraa ta'e nama baay'eetu dhufe har'a. Nama baay'ee dhufee nama baay'ee qooda keessatti fudhatee nama baay'eetu itti gammadaatti bashannanaa jira. Kuni baay'ee nama gammachiisa. Kabiraan iyyee irreechi biyya keenyaa hora arsadiittis finfinneettis nagaadhaan xumuramuunsaa milkoomina isa kanaa isa addanaatiif gargaareera natti fakkaata. Namoonni gammachuudhaan gadi yaa'anii nagaa hunduma ta'aa yeroo nagaan jiraatu nagaadhaan yaa'ee yeroo manatti galu sabi keenya biyya keessa jiru isa addanaa irrattis immoo dhiibbaa godhataa jechuudha. Okay, baay'ee galatoomaa kana yaada akkamii qabdu meenuu isaati. Wanti beekamuu qabu asirratti irreechi kun irreecha jechuun aadaa keessaa isa tokkodha. Aadaa waaqa galateeffachuuti. Akkuma sila dubbadde Oromoon waaqa tokkichatti amana. Waaqa gurraacha, waaqa isa asii olii, isa roobsu, isa midhaan magarsu, isa jireenya namaa dabalu, yuunivarsii kana kan kontiroolii godhu, kan eegu, kan to'atu, isa jedhee amana. Kanaaf biyya lafaarratti yeroo amantaan jalqabamu amantaa xiqqoodha kan waaqa gubbaa kana jiru jedhanii kan amanan waaqa tokkicha kan jedhan isaan keessaa Oromoon isa durii keessaa isa tokkodha. Tokko kan lammata yeroo saba tokko balleessitu jalqaba kan itti balleessitu aadaadha. Aadaan Oromoo akkuma aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa gaddaa, aadaa sirbaa, aadaa garaagaraa qabu. Kunis immoo aadaa ittiin waaqa galateeffatu. Waaqa isa dukkana gannaa keessa gara birraatti ceesisee Oromoon hin galateeffatu. Maaliifi ganni kuni waa magarsa, nyaata magarsa, jireenya magarsa, bishaantu jira, rooba jira. Kuni yeroo sana dukkana iyyuu haa ta'u malee ijatu biqila. Isa kana gara birraatti yeroo ce'u namni laga gamaa gamanaa yeroo wal argu jalqaba. Yeroo lafi qooru, yeroo birraan bari'u yaa Waaqa galatti si haa ga'u jedhe. Kuni galata gammachuu biyya eessaatti iyyuu aadaa galata galfannaadhaan Oromoon hundumaa qaba. Kan Oromoo kan adda godhu Oromooni cunqursaan kun afaan isaayyuu akka dubbachuu sodaateera. Aadaa isaa dhiisee afaan isaayyuu maqaa isaayyuu geeddaratee maqaa ormaatti maqaa habashaatti geeddarachuudhaan cunqursaa jalaa bahuudhaaf baay'ee wallaansoo gochaa ture. Kunis immoo isuma keessaa isa tokko. Kanaafitu yeroo aadaa Oromootti diinni aadaan keenya yoo aadaa keenya balleessan yoo afaan keenya balleessan kana kan isaan sirna isaanii nurratti ibsuu danda'an. Kanaaf jalqaba kan isaan irratti xiyyeeffatan aadaa keenya. Aadaa kana fakkiisu, aadaa kana jibbisiisu, aadaan kun aadaa seexanaati, aadaa hafuura xuraati jedhanii uummata Oromoo kana afafaajii keessa gadhiisuudhaanitu uummanni Oromoo dammaqeensi amma dhufe kun egaa kana hundumaa ciree hidhaa kana ciree soba kana ciree achitti darbatee baay'eessa achi as baraa jira. Dhugaasaa baraa jira. Kuni biyya Ameerikaa dhuftee biyya Ameerikaa Thanksgiving isa jedhamu tarkii galtee galateeffata. Asitti immoo dhuftee bakkee kanatti wal geessee galateeffata. Maanni garaagarummaan isaa tarkiin galateeffatu uummanni Oromoo Islaamni Kiristaanni biyya kanaan galateeffatamni yeroo ayyaana Thanksgiving akkamittiin kan Oromoo jiru yeroo kan Oromoo ta'u kun kan fide warra diinaa ilmaan habashaa warra nu bitaa turetu kana sammuu keenya keessa sammuu garbummaa nu keessa kaa'e. Kana gaagarte sammuun garbummaa kanaan nama ga'a. Kana amma caccabsaa jira. Hidhaa kana kukkutaa jira. Sassalata kana ciraa jira. Ilmaan Oromoo. Kanaafi amma kana booddee Oromoon galeeraaf barateera beekkateera. Gara booddeetti waan deebi'uuti jechuu kooti. Okay, baay'ee galatoomaa.
gochaa jiru. Kanaafuu aadaa keenya guddisuu qabna. Lafa jiru irreeffannee aadaa keenya guddisuu qabna jechuudha. Baay'ee galatoomi. Haala biyya jiru wajjin ol naqsiisee yeroodhaan maal fakkaatama? Uummanni kun biyya ormaa keessatti yeroo inni shari'aan galu maal nutti dhaga'ama? Ijoollee asitee ijoollee haati amma ijoollee kee maal barsiisuu yaadda? Aadaa kee akkamitti jabeessa? Maal barsiisuu yaadda? Oromummaani biyya bakka ittuma jiranitti oromummaan sabboonummaan ittuma jiranitti sabboonummaan jechuun aadaa ofii, seenaa ofii, afaan ofii guddisuu jechuudha. Kanaaf afaan keenya aadaa keenya irratti ijoollee keenya dhaloota duwwaa dhufanii iddoo lafa jirru irratti aadaa keenya Oromoon maal akka fakkaatu amma Oromoon taakii biyyi yookaan ayyaana irreessa kanarratti akkamitti akka hojjechaa jiru sirriitti lafa jirrutti aadaa keenya calaqqisiisaa jirra. Ijoollee keenyas aadaa keenya barsiisuudhaaf duubatti wanna jedhu qabu. Baay'ee galatoomi, baay'ee si galatoomi. Baay'ee galatoomi. Bagatti si ga'e si bira kan dhufuun immoo nu naa ga'u kana caalaa eebbifadha. Baay'ee galatoomi. Ramasi,